harka fuune akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo qophii keenya adda har'aatiin dhimma filannoo irratti xiyyeeffachuun qabxiiwwan muraasa isin biraan gahuuf keessummaa tokko qabadhee dhiyaadheera. Keessummaan koo ogeessa seeraa fi barataa PhD ogummaa seeraa kan ta'an Kabbaboo Biraanuu jedhamu. Isaan waliin turtii gabaabaa waan taasifnuuf haga xumuraatti nu waliin turan affeeraa keenya. Waamicha keenya kabajanii istiidiyootti waan nuuf argamtaniif maqaa daawwattoota EMN Plaasin guddaan isin galateeffadha. Anaa dhufu baga nagaan dhuftan. Galatooma. Tunis baga nagaan nu eegdan. Okay, tole egaa akkuma jalqabarra kaasuudhaaf yaale mata dureen marii keenya waan filannoodhaan wal qabatu irratti keessattuu hiikaa isaarraa ka'uudhaaf akkuma beekamu filannoon sagalee uummataati. Sagalee uummanni mootummaa isa bakka bu'u ittiin bakka buufatu yookiin immoo filatuudha. Keessattuu kanaa wal qabsiisee mootummaa dimokiraatawaa tokko mootummaa uummata isa filatee dhaga'u mootummaa amanamummaa qabu ijaaruu keessatti filannoon gahee akkamii qaba jennee kaasuu dandeenya. Mee gaaffii kanaan haa eegallu. Akkuma beekamu biyyi teenya sirna dimokiraasii heera mootummaatiin qajeelfamu hordofti. Sirna yookiin biyyoota akka kanaa kana keessatti immoo mootummaan bakka bu'aa uummataati. Mootummaan kan uummataati. Uummataaf itti yaamama. Uummanni yoo fedhii irraa dhabe yookiin amantaa irraa dhabe ni buusa. Government of people by people to people jedhamee kan yaamamu sana jechuudha. Kanaafi mootummaa uummataaf itti waamamu uummataan immoo yoo abboomamu egaa mootummaan uummataaf amanamaa ta'ee kan jennu. Kanaafi egaa kana keessatti mootummaa amanamaa wanti jennu kuni mootummaa akkamiitii jennee yoo kaasne mootummaa fedhii uummataa guutuudha. Uummataan abboomamuudha. Uummataan abboomamu fedhii uummataa guutu kan jennu immoo mootummaa heera mootummaa kabaju, mirga namoomaa kabaju, olaantummaa seeraa kabaju jechuu keenya. Walumaa gala heera kabaju akkaataa heeratiin deemu. Heerri waadaa waliin jireenyaa uummataa waan ta'eef sana hojiitti hiikuu jechuu keenya. Sirni filannoo mootummaa akkasii kan uumuu keessatti gaheen inni qabu maal inni gaaffii jedhutti yoo dhumne kanarraa kaane akkuma beekamu filannoon carraa uummanni filannoowwan adda addaa keessaa filatee mootummeessuu aangessuu kennaaf uummataaf. Carraan adda addaa ni dhiyaata paartii adda addaatiin. Sana keessaa kan isaaf ta'u kan isaaf malu hundeeffata. Kanaaf kana yoo gochuu danda'e uummanni mootummaa amanu filatee jechuudha. Kana qofa osoo hin taane mootummaan inni filate kun yoo kan fedha isaan eegneef ta'e itti gaafatamummaa mirkaneessee kan itti aangoo irraa fudhatudha waan ta'eef haala kanaan filannoon mootummaa uummataa fi amanamaa ta'e hundeessuu keessatti gahee olaanaa qaba jechuudha. Kanaaf gahee guddaa qaba jennee kaasuu dandeenya. Gaariidha. Itoophiyaan tibba darbe kana filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa gaggeessiteetti kan isheen jirtu. Boordiin filannoo biyyaalessaas filannoon kun bifa milkii qabuun gaggeeffamuusaa ibsasaa keessatti eereera. Mee filannoon tokko milkaa'eera jedhamuuf ulaagaaleewwan seeraaf dimokiraasii akkamiifaa guutuu qaba? Tole egaa filannoon tokko milkaa'eera jechuudhaaf safartuuwwan gurguddoo 6 qaba. Safartuuwwan gurguddoon 6 kun egaa sirni dimokiraasii addunyaa keessatti liitereecharoonni adda addaa kan kaa'anidha. Inni jalqabaa filannoon bilisa ta'uu qaba. Filannoon bilisa kan jennu uummanni fedhii isaatiin nama isaaf ta'u, imaammata isaaf ta'u, ofuma isaaniitiif kan biroo wajjin wal bira qabanii dorgomsiisanii filachuu yoo danda'anidha jechuudha. Bilisaan doorsisa tokko malee otoo hin dirqamin mootummaarraayis ta'ee qaama biraarraa wanti akkasii odoo irra hin ga'ini odoo hin dirqisiifatiin fedhii ofiitiin kanatu mootummaa naa ta'uu qaba. Gara fuulduraa kanatu jirra naa ooluu qaba jedhee yoo filata ta'e
safartuun tokko guutamee jira jennee keenya. Safartuun inni lammaffaa haqa qabeessa ta'uu qaba filannoon suni. Filannoon tokko haqa qabeessa kan jennu akkuma duratti kaasuuf yaalle sirna diimokiraasii keessatti maltii paartii siistamiitu hojiirra oola. Kanaaf paartiiwwan adda addaatitu filannoo sana mo'achuudhaaf akkaataa itti mootummaa ta'anii uummatatti bulchan uummatatti filannoowwan adda addaa dhiyeessa. Kanaaf paartiiwwan adda addaa kun gaafa uummatatti filannoo isaanii dhiyeessanii carraa walqixa ta'e argachuu qabu. Uummata bira gahuudhaaf jechuudha. Dirreen dorgommii bilisa ta'e jiraachuu qaba jechuudha. Kanaaf filanni lammaffaan egaa haqa qabeessummaan yoo jiraate sirni yeroo filannoon gaggeeffamu kana keessatti haqa qabeessa yoo ta'e filannoon milkaa'eeraa jechuudhaaf ulaagaa lammaffaan guutamee jira jennee fudhachuu dandeenya. Ulaagaa sadaffaan iftoomina qabaachuudha. Iftoomina qabaachuu filannichaati. Filannoon kun adeemsi inni keessa darbe akkamitti akka qaamni mootummaa ta'u mo'ate jedhamu kan hin mo'atamne immoo mo'atame jedhamee ittiin adda baasu adeemsa ifa ta'e adeemsa namni kamiyyuu tilmaamuu danda'u arguu danda'u agarsiisuu danda'u keessa darbee filannichi gaggeeffamee yoo jiraate inni kun immoo ulaagaa sadaffaadha. Kanaaf iftoominni jiraachuu qaba. Adeemsi filannoon kun itti gaggeeffame sun ifa kan ta'e ta'uu qaba ulaagaa jedhudha. Ulaagaan inni afuraffaan icciitii sagaleen itti kennamu kan eeggame gaafni uummanni fedhii isaa ibsatu abaluutu naaf ta'a jedhee filatu sagaleen kan inni ittiin deemee filatu sun icciitummaan isaa kan eeggame ta'uu qaba. Kanaaf icciitiin eeggamee filataan kamiyyuu eenyu akka filate osoo hin beekamin odoo adda hin bahin namni biraa osoo hin bariin qaamni sadaffaan odoo hin bariin filannoon gaggeeffamee jira yoo ta'e ulaagaa sadaffaan filannoon tokko milkaa'ee jira. Kanaafiyyuu mootummaa uummanni barbaadutu aangootti bahee jennee kaasuudhaaf ulaagaa inni afuraffaan guutamee jira jennee kaasuu dandeenya. Inni shanaffaan qaamolee adda addaarraa ilaa warri filannoo gaggeessan keessattuu boordiin filannoo faanti boordii filannoo bira yoo darbe immoo manni murtii sadarkaa adda addaatiin qaamoleen filannoo gaggeessan doorsisa qaamolee adda addaarraa mootummaarraa bilisa kan ta'an ta'uu qabu. Bilisa. Qaamni filatamu filannoo gaggeessuu hin qabu jennee kaasuu dandeenya kana. Kanaaf filannoon qaamolee filannoo keessatti hirmaatanirraa bilisa ta'e qaama akkasiitiin gaggeeffamee jira boordii filannoo bilisaan gaggeeffamee jira yoo ta'e ulaagaa shanaffaan jira jennee kaasnaa jechuudha. Inni jaaffaan gaafa filannoon gaggeeffamu komiin adda addaa jiraachuu danda'a. Komii adda addaa qabaachuu danda'u qaamoleen achi keessatti hirmaatan kuni keessattiyyuu paartileen siyaasaa namoonni dhuunfaadhaan filannoo irratti dorgoman komii qabaachuu danda'u. Komiin yoo jiraate sirni seera qabeessa ta'e akkaataa isaan komii isaanii kana itti dhiyeeffatanii falatti argatan diriiree jira yoo ta'e kunis ulaagaa isa jaffaatti fudhatamaa jechuudha. Kanaaf walumaa gala filannoon tokko milkaa'ee jira kan jennu ulaagaawwan gurguddoo ja'an kun guutamanii uummanni fedhii isaaf ibsatee mootummaa isaaf ta'u ofiisaati yoo filate milkaa'ee jira jennee kaasuu dandeenya jechuudha. Kanaaf safartuun milkaa'ina filannoo tokko isa kanaadha. Daawwattoota keenya turtiin ogeessa seeraa Kabbaboo Birhaan waliin taasisaa jirru ammallee akkuma itti fufetti jira. Egaa adeemsa filannoo keessatti yeroo bu'aan filannoo ifoomu yaadni garaagaraa ka'uu mala yaada faallaallee dabalatee jechuudha. Mee kana keessatti adeemsa kana keessatti mootummaan dimokiraasii tokko adeemsa seeraa isaa akkamiin eegsisuu qaba? Kana keessatti hojiin mana murtii fi boordii filannoo biyyaalessaa akkamitti ifa? Bu'uura irraa dhimma kanarratti wanti beekamuu qabu kaayyoon filannoo mootummaa ijaaruudha. Sirna ijaaruudha. Sirna akkamii ijaaruudha? Sirna uummataa kan fedhiin uummataa keessatti calaqqise mootummaa akkasii aangootti baasuudha. Kaayyoo guddaan filannoo jechuudha. Kaayyoo bu'uuraa kanarraa kaanee
qaamni filatamus kana bu'uura godhateetti deemuu kan qabu. Heera mootummaa biyya keenyatti irraa immoo ifatti keewwata 8 jalatti akka kaa'amee jiru mootummaan uummataan akka filatamu kaa'a. Aangoo kan kennu uummata akka ta'e. Sanammoo uummanni abbaa aangoo birmadummaa yookiin abbaa aangoo isa dhumaa ta'uusaa kan ittiin ibsatu filannoo akka ta'e kaa'a. Kanaafi kana gaafa taasisu qaamoleen achi keessatti hirmaatan kunis kana galmaan ga'uudhaaf hirmaatu malee karaa biraatiniiti. Kanaafi yoo komiin jiraate, muufinoo jiraate, gaafinoo jiraate sagalee irratti gaafa sagaleen kennamu sana dura sana booda yoo jiraata ta'e adeemsa hordofamuu qabu adeemsuma heerri kaa'u kanaani. Heerri mootummaan uummataan filatama malee maddi aangoo uummata malee karaa heerri kaa'u kana malee karaa biraa kan taane ifatti kaa'ee jira waan ta'eef karaa san hordofuun immoo karaa seeraa hordofuu jechuudha. Malee fala biraa fakkeenyaaf qawweedhaan lolaan okara kaasuudhaan miti. Labsiiwwan filannoo wal qabatanii jiraniinis irraa isii olaal heericha irraa isii olaallame komii jalqaba qaama filannoo gaggeessu kana biratti dhiyeeffatee achitti fala argachuuf yaala. Achitti yoo falli argamne yoo ta'e yookaan garaa isa hin geenye yoo ta'e immoo sirna mana murtii idilee geeffatee mana murtii bilisaa geeffatee fala itti argatu sirna dirrissee jira sirni seeraa keenya. Kanaaf karaa san deema jechuudha. Kana keessatti gaheen boordii filannoo maalinni jennee addatti ilaallee egaa boordiin filannoo qaama bilisaadha. Filannoo kana kan gaggeessu isa abbummaadhaan. Filannoo hin gaggeessaa, hin qopheessaa, sana ni hojjeta. Komiin yoo jiraate fudhatee ilaala sadarkaa jalqabatti ragaa adda addaa walitti qabee ni ilaala. Komii sana ni falatti kenna. Bu'aa filannoo haala bilisa ta'een egaa bilisa ta'eetu hojjeta ni ifoomsa. Komiin yoo jiraate murtii bulchiinsaa ni kenna. Kanaafiyyuu haala kanaan filannoo keessatti gahee isaanii bahaa jechuudha boordiin filannoo. Manni murtii gama biraatiin akkasuma aangoo hiramee kennameef qaba. Aangoon inni adda dureeni komii filannoo wal qabatee ka'uun waliyyannoo dhallaaluudhaan falatti kennuudha. Falatti kennuudha. Sanaan wal qabatee egaa olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti, mirga namoomaa kabachiisuu keessatti, mirga lammiileen filannoo wal qabatanii qaban kabachiisuu keessatti gaheen mana murtii gahee bakka buutee hin qabneedha jennee kaasuu dandeenya. Kanaaf haala kanaan gahee isaanii kan bahanne akka ta'e seerota jiranirraa hubachuun ni danda'ama. Egaa bu'aa filannootiin paartiin injifate mootummaa mataasaa hundeessuudhaan biyya gaggeessaa. Itoophiyaanis adeemsuma kana kan isheen hordoftu. Wayita kana paartiin filannoo injifates ta'ee warreen filannoo osoo hin injifatin hafan tasgabbii fi nageenya biyyaaf maal gochuu qabu? Biyyi teenya biyya dimokiraatawaadha. Dimokiraatawaa heera mootummaa irratti hundaa'edha. Heera mootummaa jechuun immoo fedhii uummataati. Ibsa abbaa aangummaa uummata biyya keenyati heerri mootummaa. Waadaa waliin jireenya uummata biyya keenyati. Filannoon maddi isaa heerarraa ka'a. Heericha irratti akka kaa'ametti maddi aangoo kamiyyuu uummataa jedheeti yoo ka'a. Maddi aangoo uummata ta'uusaa kan ittiin mirkaneeffatudha uummanni. Malee kan qaama biraatii miti filannoon kan uummataati. Kanaafiyyuu kaayyoon filannoo adda dureen egaa abbaa aangoo birmadummaa uummataa kana mirkaneessuufi mootummaa uummataa ijaaruufi jechuudha. Malee fakkeenyaaf mootummaa diiguu miti. Fedhii adda addaa keessatti ibsachuu miti. Waan ta'eef egaa qaamoleen filannoo keessatti hirmaatan mootummaan isaa ta'u dorgomtoonni biroo kaayyoo kana bu'uura godhataniiti kan socho'uu qaban. Kaayyoo kana bu'uura godhatanii socho'uu qaban. Kanarraa kaanee aangoo isaanii yookaan gahee isaan taphatan adda baasnee yoo ilaalle erga filannoon bu'aan filannoo ibsameen booda muraasa kaasuun hin danda'ama. Paartiin injifate maal gochuu qaba? Egaa paartiin injifate amma
sagalee guutuu uummata biyya kanaa argachuu dhabuu danda'a. Garuu maal ta'uu qaba? Mootummaa hundaa ta'uu qaba. Warra isan filanne sanaafis mootummaa ta'uu qaba. Kanaaf mootummaa hundaa ta'uu qaba. Hundiyyuu akka isa filateetti ilaalee mootummaa hunda hammata hunda ija tokkoon laalu mirga seerri kennu sirni kennu heerri kennu hundaaf kan kabaju kan kabachiisu ta'uu qaba jechuudha. Inni lammaffaan warra mo'ataman sana kabajuu qaba. Warra isa wajjin dorgomaa turan sana kabajuu mirga isaanii eeguu fi jajjabeessuu innumayyuu sirna dimokiraasii keessatti paartii baay'een jiraachuun isaa filannoo baay'ee gochuudhaan akka jiraatu taasisuudhaan sirni akka guddatu uummanni filannoo gaarii akka argatu achi keessaa immoo mootummaa cimaan akka bahu mirgi lammiilee akka eegamu taasisa waan ta'eef mirga isaanii eeguu qaba. Mirga isaanii eeguu qaba, jajjabeessuu qaba jechuudha. Inni biraa seera fi heera kabajuu qaba. Qaamni mootummaatti bahe kamiyyuu seera duraan jiru, heera duraan lafa jiru, sirna jiru kabajuu qaba. Jijjiiras yoo ta'e, fedhii uummataati yoo ta'e kan jijjiiramus ta'e karaa seerri fi heerri kaa'uun qofa deemee jijjiiruu qaba. Kanaaf seera fi heera kabajuu qaba jechuudha. Inni biraa waadaa filannoo keessatti galee guutuu qaba. Gaafa filannoodhaaf dorgomu paartiin injifatu kuni waan adda addaa uummatatti waadaa galeetiyyuu uummanni sana laalee isa filata. Tarsiimoo qaba, imaammata qaba. Imaammata kana ibsee tarsiimoo kana uummatatti ibsee uummanni isa filata waan ta'eef sana uummataaf hojiirra oolchuu qaba jechuudha. Egaa kan isa injifatee kana yoo jenne paartiiwwan injifatamanis hin jiru. Hunda filatoo mitire. Kanaaf paartiiwwan injifataman kun yoo maal gochuu qabu waan jedhu irratti bu'aa filannoo seeraan mirkanaa'e kabajuu qabu, fudhachuu qabu. Seera sirna seeratiin mirkanaa'ee kan filatame, kan ibsame kabajuu fudhachuu qabu. Komii yoo qabaatan immoo adeemsa seerri kaa'uun qofa, karaa heerri kaa'uun qofa heera kabajanii komii isaanii sirna diriiree jiru boordii biratti mana murtiitti dhiyeeffachuudhaan fala akka argatu komiin isaanii akka laallamee furmaata argatu gochuu qabu jechuudha. Deeggartoota isaaniillee abboomachuu danda'u qabu. Warra isa deeggaran paartiiwwan mo'ataman kana warra deeggaran abboomuu danda'u. Abboomuu in seensi seeraaf akka tumsan karaa nagaa qofa akka filatan haala sirna dimokiraasii keessatti hin fudhatamne adda addaa keessa kan galle fakkeenyaaf lola kaasuu, hokkora kaasuu, qabeenya balleessuu wantoota akkasii kana keessatti akka hin hirmaanne deeggartoonni isaanii kana keessa akka hin seenne gorsuu danda'uu qabu, abboomachuu danda'uu qabu jennee kaasuu dandeenya. Kanaaf wantoota kana guutuu qabu. Dabalataan qaamoleen mo'atamanii itti fufanii hirmaachuu qabu. Itti fufanii hirmaachuu qabu. Sirna dimokiraasii keessatti gara funduraa waan sirreessanii filannoo uummataan fudhatama qabu fidanii mootummaa ta'uudhaaf dorgomuu qabu. Hanqinoota qaamni mootummaa mo'atee yookaan filannoon kana mo'atee mootummaa ta'e uumu agarsiisuudhaan sirni biyyattii akka cimaa deemu, akka guddachaa deemu, fooyya'aa akka deemu filannoo kana boodas karaa seerri kaa'uun hirmaachaa itti fufuu qabu malee filannoo seera qabeessa hin taane keessa seenanii rakkoo biraa uumuu hin qabanii jechuudha. Kanaaf haala kanaan kaasuu dandeenya. Waan dabaluu barbaadda yoo jiraate dhumarratti carraa isiniifan kenna. Wanni ani dabalu maalinni biyya dimokiraasii addunyaa kana keessa jiru kamittiyyuu sirni seeraa, sirni mootummaa isaanii walumaa gala biyyi guyyaa tokkotti sirna dimokiraasii ijaarrattee xumurattee hin jiru adeemsani. Kanaaf kanarratti cimamee hojjetamuu qabu paartileen adda addaa dhimma kanarratti hojjetan kanarratti cimanii akka hojjetan fi kun immoo gara funduraa bilchaachaa guddachaa kan deemu akka ta'e hubachuun akka barbaachisu dhaammachuun hin danda'ama. Gaaffileewwan nuti asii isiniif kaasaa turre irratti yaada fi ibsa bal'aa waan nuuf laattaniif
guddaan isin galateeffadha. Galatoomaan jedhanis. Egaa daawwattoota keenya filannoo irratti xiyyeeffachuun ogeessa seeraa fi Yuunivarsiitii Afrikaa Kibbaa Piriitooriyaatti barataa seeraa kan ta'an Kabbaboo Biraanuu waliin turtiin taasifne kanuma hanga ammaa ture. Waan nu daawwattaniif guddaa galatoomaa. Horaa bulaa.